Sigale qorqorroo keessa mana bulkeetatti ol bahuudhaaf sigale. Baadiyyaarraa aanarra galuuf aanarraa godinarra galuuf godinarraa naannoorraa hanga federaalatti gartee faayidaa mataa ifiin jijjiiraa jechuuf seenan malee sabaan jijjiira jedhanii achi keessa seenu jiru jechuudha. Sabaafi yaada sabaafiin gartee dabarsa jedhanii seenu jiru jechuudha. Maal yoon duraan harreen deemuu ture gaangeen hin deema. Yoo duraan gaangeen deemuu ture makiinaan hin deema. Bajaaj hundaan bitadhee naggadadhee daldaladhee akka abaluufatti mana magaalatti jaarradhaa Finfinnee mana bitadhaa Adaaman mana bitadha jechuufi oppiidiyoo jooyin tahan malee saba kiyya kanaan jijjiiraa. Saba kiyya kanaafin dhaabbadhaa. Saba kiyya kanaafin sagalee taa hajuu gartee few people ummata xiqqaadha sigalee ummata xiqqaadha. Sawwan ta'eef wanni isa ammaasis oppiidiyoon heera tokko fiddee beek. Heera tokko fidde namichi. Heerri inni fide maali? Ati yoo oppiidiyoo keessa teessi ummataan bakka bu'ee jettee dubbachuu hin dandeessu jechuudha. Mataa kee bakka buutee ichi teessa waan ta'eef. Ari'amnaan akkuma mataa keetitti ari'amta malee akka bakka bu'aa ummatatti ilaalamtu jechuudha. Akka bakka bu'aa ummatatti ilaalamtu jechuudha. Oppiidiyoon ummata waan hin qabneef keessaa PP'n oppiidiyoo zoon hin taane PP'n ummata waan hin qabneef akka ummata silaalan garte amma yoo sheekka abbutaa dalagarraa ari'an akkuma sheekka abbuta dalagaan seena akkuma sheekka abbutatti akkuma nama abiyyi sigale akkuma abiyyiif dalayda jechuudha. Amma dalagaa takka dalagaan dalagaddu tana manaajartichi akkuma abbutan na baasa akkuma abbutan na naqa akkasuma jechuudha gabaabdutti. PP'n paartii siyaasaatii miti jechuudha. Sigale afooshaa abiyyiiti arraarra isiniin himnee jechuudha. Longi taayimin isiniin. So tana live itti aantu keessattis informationa kana caalaa dhufu jira. Sheeticha follow godhaa page kana jala deema yoo waan biyya keessa gartee currently issue rakkoo amma deemu jirtu kan gartee baruu barbaadan taate page sheekka abbutaa share godhaa follow godhaa gartee waan dhugara qofarratti hundooyneeti saba keenya qabsooyne sagalee taanaa jechuudha. Itti aan talammaffattiin dabara. Talammaffaa akkuma beekamu gartee Jaawar Mahammad keessattuu gurbaan aan mataa baaldii Joonsun namichi Yaaftaamuu Lammuu Joonsun gartee hedduu olola Jaawar irratti oofu jira jechuudha. Ganna qaawajji dabalatee maaliif ummanni kun Jaawar waan takka jedheen kaleessa isaan sanii kennaa maallaqa hiika qabdii beekadu dubbiin maallaqa isaan sanii warra garaachi gale warra garaachi taa'u warra garaa isinii ololu warra garaaf jecha machaa'u jiru maraatu jiru farshaanu jiru saniif yoo maallaqni dhugaanichi jiraate maallaqa kennaa je sigale maallaqa yaanan isin biraa qabu san jara sanii dabarsaa je sigale so ololan taane oofu jiranii jechuudha. Ololli kun maali? Bar bilisoomne Jaawar bilisoomne je namni bilisoomin namni gartee hin bilisoomne juu baatirii qabaddaa barbaadadda je bilisoomne anarraa eegalee jenne bilisoomne dhugaadha way khijiba way namni khaade jira gaafa mee durirraa hin askaasa isiniifillee barreesse gabbuutanii ilaaluu dandeessanii jechuudha. Hoggii dura sirni jijjiiramu bilisoomtee jechuudha. Gaafa mililikutee Iyyaasurraa Haayile Sillaaseen fudhatu ni bilisoomee jechuun manni. Eegas booda gabrummaa Haayile Sillaasee jala kutee jechuudha. Gaafa Xaaliyaan lolanii Haayile Sillaasee deebisaniis gidiraa Xaaliyaan jalaa bilisoomne janii dhiichisuu turanii Haayile Sillaaseen deebiseeti gabrummaa isaa jala galchee jechuudha. Dabarsiitii gaafa Daargiidha. Gaafa Daargiin dhufee Maleetira Araash biti gartee dachiin ta abbaati juu hay aboomma dhufte gaa abbaan biyyaa abbaan maarree abbaan mitirki qotee bulaan kun dhiichisee dachiin sossootee way bilisoomne jaanii hayyoonni gaafasii Hayilee Fidaafaa dabalatee Baaroo Tumsaafaa Leencu Malotaa kanafaa dabalatee bilisoomne jechuu turanii jechuudha. Deebi'eeti bilisummaan sun Dargiidhaan waan butamteef Dargiin akka fedhiisaa sirnasaa jaarrachuu eegalee jechuudha. Dabarsi 91 Dargiin oggii buqqa'u aabaan dhufteeti afaan Oromiyaa saraarte sigale dangaa Oromiyaatti goote alaabaa Oromoo handura Finfinnee Oromiyaa dhaabde gullalle jettee waajjirachi ijaaratte
dhiichifnee waraanni Oromoo hundichi keessa galee si galee way Oromoon bilisoomte jaanii namni gartee qubee afaan Oromootiin barachuu eegale aadaa fi practice godhuu eegale aadaa fi dubbachuu afaan fi dubbachuu eegale si galee akka fedhiisatti ol deemee gad deemuu eegale si galee bilisoomee jechuudha. Bilisoomneeti bilisummaan sun ozoon hin turin ozoon hin bulin waggaa tokkoo fi kana ji'a 9 booda Tigreen fuutee afaan jijjiirtee jechuudha. Hayyoonni gaafasii bilisoomne jechuu turanii jechuudha. Taqee yeroo tana dhufti. Wayyaanee hin cabtu jaan. Wayyaanee Ameerikaan hundi waggaa 100 biyya bulchuu teessi jettee kakatte. Wayyaanee Awurooppaa fi Ameerikaa fi hundi duuba jiran Chaayinaan duuba jirti wayyaaneen hin cabtu. Mootummaan gartee zaytunaa miti kan dhagaan buusan janii osoo jaawari miti jaawar kudhan dhufeewu gartee wayyaanee cabsuun danda'an jaan kana jaawar cabseeti maqalee galchee sirna sanirraa bilisoomne ka sirna san jala jirraju sirna saniin dhaabbannaju sirna santu nu bulchaa jiraju baatirii qabatee haa barbaadu ije sigale nu hundinuu wanni jaawar dura gaafas itti dhaabbanne bilisummaa arkanne tana meega dhaabne namicha kana haa testi goonu haalaallu dursa wali jarjaruu dura filannoo geenye filannoo tan akka inni dimokiraasiin gaggeessu akka inni gartee filannuma tana afaaniin juu tanaa dhugumaan filannoo dhugaasan akka inni godhu afaan Oromoo akka afaan federaalaa godhu Finfinnee akka gartee magaalaa Oromiyaa godhu sigale Dangaan Oromiyaa akka kabajamu namicha kanaaf carraan kennamu qaba jenneeti jaawar durarree dhaabbannee bilisoomne jenna haga maayyitti namni dura dhaabbatanii jechuudha. Wanni jaawar itti bilisoomne juu gartee seenumachi as kaate tayyaroo saniiti. Namni eega bilisoome gabroomuu hin danda'u eenyu siin jedhu. Ameerikaan gaafa Juulaay 4 Ingiliz jalaa gaafa bilisoomtu maaliif raayyaa ittisa Ameerikaa jaarratte bilisummaa tana tiintiifachuu bilisummaa isii tana sigale alaa fi keeysarraa tiintiifachuuf heeraa fi seerattiin akka gartee kabajamu gochuuf hayyoonni Oromoo amma hin bilisoomne maaliif jan raayyaa ittisaa taatu hamataa isaa jaarrate namichi deeninnatii tamataa isaa jaarrate haga milishaan baatutti abiyyi jechas cafaqanii jechu sigale abiyyi jechas cafaqanii jechu akkamitti abiyyiin saganne akkamitti abiyyi khaalifta akkamitti abiyyi gibiran baafne akkamitti abiyyi akkanan taane akkamitti sirna abiyyi malee khabirootiin deeggara jetta bar kitaaba maa bitatta janii lolu jiranii sigale kitaaba maa bitatta kitaaba kami bittaa janii lolu jiranii bar okay sirna kana keessa bilisummaa jiraam sirna kitaaba bittee maa dubbiftaa ju sigale sirna kana keessa bilisummaa jira Ameerikaan amma wanni raayyaa ittisaa jaarteef kana gartee fincee jallaa isaanii kana hunda akka heera Ameerikaa kana cabsee gartee ummata Ameerikaa kana hin gabroonfannee fi gartee firraa eegu jirti jechu amma South Sudan fudhadhu wal fixaan jirtu bilisummaa maal qabdi Eertiraa fudhadhu sigale Eertiraa fudhadhu ni bilisoomne jetteen namni dillisuun dhumee amma kanuma isaaniitiin gabroomaan jirtu maaliif heeraa fi seera sanniin tumatuu dhoorkee jechu akkamma namichi kun heeraa fi seera kana biyyattii tumuu dhoorkee marii biyyaalessaatiis ifumaaf godhu jira sigale marii biyyaalessaa godhu isa manguddoo marii gootu filu isa sigale gartee waa hundaa'u qopheessu isaan siinje haga kunoo mana diigamutti ana jecha ana diige waynatti aartanii khajoo kana jechu haga qabalee mana qabalee keessa diigamutti soo kana bilisummaa duraan arkamte san kana hatee isinin jechaa jiranii yoo hayyoota understanding goon yoo hayyoota gartee waan khaleetiin arra madaalte waan arraatiin buru madaalte ati maraataadha malee waan nama fayyaa qabu natti hin fakkaatu sigale bilisoomne namni ta duraaniiti wayyaanee jalaa bilisoomne wayyaanee jalaa mallee bilisoomne khajee baatiriin deemee haa barbaaddatu sigale bilisoomnaan wayyaanee maqalee jala dayne qaxaaqanne sigale kun bilisummaa guddoodha sigale ha